nagaa fayyaadha akkam nagaa fayyaadha mirqaana wallahi alhamdulillah galanni rabbiiti numa jirtaati wallahi numa jirra hay maalirra jirtan sabar fiidiyoolee teessan hunda arkeetiin cayaa dhufe alla janiiti olla jaani waan maaltu si mudate hay jajii dhufuusaa sibira gahee dhufe eega dhufe hoo kifaaya akkamit dhabe tanaa kifaaya akkam dhabuun kijiba moo dhugaadha maali bartanaa fi cayaa dhufe kijiba moo dhugaa ilmaan sii qabattee sibira jirti maaliif deemtee si mana kana rakkoo isinitti fagaateen rakkoodhaa haye isin kifaayaan shamsiitu azuume laaqana shamsii bira qotte obboleettii biratti haya obboleettii ilaalettee qotte achumatti ijoollees fuutee duraan ijoolleen fuutee hin deemtu har'a ijoollee fuutee maaliif deemtaa hin jenne har'a isillee ammallee haaraan qabdu kifaayaan haya akkasitti gaafiitii oduraale sana agartee haatoo sin beekaani kifaayaan fuutee ijoollee mana obboleettii qottee obboleettii bira laaqana nyaatan galgala gusee hoseentana qaraatirraa kallatee yemmuu mahadarraa deem goriitii kifaa fi ijoollee fitiin jeeni akkasitti gaa'in dhaqqabne itti gore mucaan gisee itti goru ani galu ijoollee fuudhii galchiif jetteeni ijoolleen akkasitti naa dhufte gaa ijoolleen kun ijoolleen fi mas bira jirti ijoollee ittiin dhiisa way daraa ijoolluma tana ittiin dhiisanii ijoollee yoo jetii taate malee kifaa irratti nama na ijoollee kifaan ifiifuu ijoolleedha kifaan kanaaf ifuu guddisuttiin jira bar fiidiyoo jadii darkeetiin simaafaanis fiidiyoo jadii darkeetiin dhiiroo hay dhugumaan kifaayaan tun amma sadii haadha isii bira teesseeti kabajaadhaan haadha bira teessee haati kuma gaafa guddiftee sanitti eegu jirti hanganattuu maaltu mudatee eessa kuta jadii dhufee maaliif dhabaa jadii hay kifaaya akkanattiin bar mana haadhaalii dhaqee dhabee mana ummaasii gizeen dhaqu manoorra isaanii gizeen dhaquun hin dhabee jennaa jee fiidiyoo takka ta'e dubbiin tun maaquulaa miti abaddan kifaayaan eessa haadhaalii biraa dhaquu dandeessi jeetiin barrifadhe duraan Hadijaa hundu biteetiin bar isaan laalajee sila amma boru bar kanin sila sibira dhufee sibira gaafachuudha deemu. Balaan haadhamamtu. Way Allahumma najjina khayri rabbi. Kifaanis hin dhabamtu. Akkuma ati yaadden nuti siyaannee. Haya. Manni keenyas mana dhalaatii miti ree. Buluu qaanfatanii. Ni bullacha mana Muktaar bullachanii kutanii. Homaa miti Muktaar sanarra jaalata Muktaar saayiba isaa ka dhugaati dhuguma sani saayiba isaa ka dhugaati. Muktaaro bira bulanii borugaa guyyaan irraan tanaa kun arbaadha akkuma ati gartu kamisa inshallah gaatilleen walumaanuu asitti gaalaaq asitti illee buubaatu gaajetitti laaqana asii wajji nyaannee kifaaya siyaamnee ijoolleen isa jirti ollaa siyaamnee gaa ollaanis hafna godhanii jiranii warri dawaa barbaaduu jira warri dawaaf eeggatu jira warra salaamtaaf eeggatu jira warra saayibummaaf eeguu jira warra soddaan keewoo meejee saayibootiin tijjata dhalaatis karaa dubartootaanis eeguu jiru jira akkasitti gaajetii boru dhufee laaqana irra dhiyaatee gaana azuumallee hedduun goone dubrii waan biran jirreef hedduu azuumaan hundanii ijaamatti yaadaan qaba waan dubrii na biran jirreef ni ijaamne amma dubrii na biran jiru. Eni ijoomtee abo dubrii tokko si biran jiru. Barri ni ijoomne amma kun dhalaa uteetiin alawaataan seenne shunkurtaa jiru deema shunkurtaa jiru wallaaleete jira amma tokko dhan alawaataan seenne. Egaa. Dubrii kaan heerumu kaaniin naafaa kaan jaarsaa biraa kutaa. Tan naafi dhufti ani haadha duburaati duburaan dhabu bar daawwattoota du'aa naa godhaa baran dhalaan dhabu bar. Asirratti ati daawwattootaa fi ollaa fi gandii jirtuu fi bakki namni jiru hundinuu nama ulfaataadhaa si ulfeessanii rabbi isaanaa ulfeessu akkasumatti kabajamtoota keenya har'a fiidiyoo jadiid arkeetiin haadha mana isaanii dhaqeetiin dhabee kifaayaniin dhabee ji'ee fiidiyoo maranii Mustafaadhaa fi hedduudhaati namoonni wajji jiranii akkasittiin dhiiroo sila amma boruun kamisa kanaan ijaazaa qabaa kamisa kanaan gartee baranis kamisa kanaan si bira dhufuudhaa ka'e kamisa kana si bira dhufeetiin gartee jadiidha simachuudhaa ka'e waan hin danda'uun nama amma sadii Itoophiyaa taa'u jiru kan waliin arkini. Achuma yaada biyyaatis baatee biyyaas gaggaafachuu haata sila. Deemaa fi dhadhaa fi waan sila Itoophiyaan waan babbareedduu isa waan kana beeku amma Itoophiyaa warri Itoophiyaa irraa gizee dhufe namni dafee irraa saammatu. Kiiloo takkaan naa kaayi kiiloo takka lama naa kaayi maallaqa inni fidaan siin jaajeetiin dhufe meeshaalee fiidiyoo hogguu dhufe sibira
meeshaa deema kanaaf kana ofide jadid meeshaa gurguraan finne meeshaa ta gurguraan tanuma teetuma siif diyaa ammaan duma tana gaa teessi yaaduma jaartiitiif yaada ilmaaniitiif isa ari'aa dhufe gulufaa dhufe akka fardaatti alhamdulillah nagaa na bira fiidiyoo teetis harka kasi biraas gee kaanni na dhufu bira gee alhamdulillah rabbi way maaluma jee gizee kifaaya dhabu maaluma jee lakki kifaaya dhabeen Ni damne rifatte? ni dhufti gaa kifaaya kullee nu dhoyseetu gaa achumaanuu kifaaya bira dhaquu hunda barmana obbola ziyaara shamsii biras dhaqee ziyaaruu hunnoo lamtu dhaquu dhabu mana kifaati isaa wal quba qabaatanii an sipiraas nu godhanii fi nuufi daawwattoota waliin sipiraas nu godhu jiraatan isaanii waan beene gaa sipiraas hin godhu jira malee warra kaameraan abadan bilaashin taadhaalee waa takka yaadin inshaallah rabbiin sirraa wanta godha way inshallah warri kaameraan deeman kun way bara amantii qabanii akka fedhan nu godhanii hay dhiiroo dhugumaanii mana isaanii hin jirre kifaayaan namticha amas sadii wal argin abbaa mana isiidha akkamitti simannaa hogguu haadha dhufee haadha salaam eeysa kuttee jeetiin barcaya akkaan itti cayaa dalagaa dhiiseetiin barcaya dhufee maaliif silaa inni isin ni dhufa jee nu bilbilee gaa nuti sanaatti miti ugaa xayyaarri sanatti bu'aadanitti udha inni silaa simanna gaa ajaa'ibuma hayyee kifaya obboleessa jala kaayee adanittu silaa kadheettee simattu kifaya yaada ture bilbilee gaa sipiraayisiin godha silaa isis simachuu ture sipiraayisiin godha jeeti sipiraayis ta'ee bara wayyaa rabbii kiyya dubbii waya gartee ati ammaa somaa takkaan biti bara rakkoon hin jirtu bara ammaas way akka waan na taatettiin baran dhiiroo tafirra dhaabiidhaan jedhan dhiiroo hay haadha manaa tana ta'amas sadiin argina hogguu dhufee dhabe maaltu mudate maaltu lakkee mudannoon akkana maali jeetiin fiidiyuma sanii ilaalee ce'aa dhufee bara fiidiyoo zamana kana kun baatii jaamoo kana gee daawwattootaaf illee waa takka wanta godhaan jiru akkuma keetti way atillee ati abbaa ilmaaniiti haati manaa si bira hin jirtu ati akkuma kiyyaatti harkisi tokko bara wayyaa haadhaalii bar Ban namicha karaa deemu keessummaa na bulchii jeeni bar namicha. Haya. Na bulchi keessummaa jennaani jaartiin tiyya harki takka seeni bulii jeen ammoo jaartiin tiyya harki takkaa jeen. Harki takkaa jechuun san. Egaa waxallee godhuun dhaqqabdu. Eewwaa. Ati ilmoodha. Ati sabbaa ilmaaniiti. Ani saada ilmaaniiti. Atis gaa ilmaan kophaa guddista. Anis kophaan guddisa. Naafatu gaa hedduu qilleensa irratti si dhiyaachuu hin dandeenyu. Hawaasatti illee mul'achuu hin dandeenyu. Ollaatti illee hedduu mul'achuu hin dandeenyu. Wallaahi haadhaalii dubbii tana sirruma gartaa. Akkuma sheekaatti gaa naafatis akkuma sheekaa dhufanii dhusii haranga. Akkasumallee hanqanne far namni ilmaan guddisu kana masuu. Way dirmachuu tanaaf si dhufe dubbiin ta'e sirriidha. Rakkooleen nu dhabamsiiftees gaa daawwattoota nu eeggatu fiidiyoo mammarree fi ati waan taate nu ilaaluu turanis eega gaafa kaan kaa wanna taane akkasitti dhabamne dubbiin tanuma teette tana na dhabamsiisanii dhugaadha. Garuu immoo dirmachuun arraan tanaatun dalagaa hayyama kadhadheetiin bar yaaboo ollaa kiyya tokko nama jabaa kanarraa namni dubbiin takka wanna taate mee dhaqeetiin hubadhaa rabbii jaadhe. Anumaa dhufee useetiin gammachuu jedhiti as gahee jaanii fiidiyoo takka taa'amma dura maranis garteemi Mustafaa Kaamilaadha yuutuubaroonni gurguddaan kun maran garteemi aboo jedhiti as gahee ana boo biyya deemumaan irraa fudhadhamee dawaadhaaf biyya tati abdii qabaa hogguu dhufo dubbootana meemmaa kifaan naan hin jirtu ammallee. Atis akka jedhiiti kaatee mana keessan barbaadin kifaan ilmeen taane bixaanee hunda ol qabanii barbaadan kalee gisee. Saxiroo isaa hogguu inni dhufe san qofa dhokotte dhiroo mana san bara haadhaalii ati gisee san isiin asit dhokotte moo isa dura baate moo. Isa duratti barboleetii yaamtee laaqanaaf dhokotte bar. Ahaa. Deemoo itti dhiisaare. Amma bar wallee lafa kadeemten seena kifaayaan ani anaatu shakke fiidiyoo saniin shakke malee ani maana biratti bakka biratti maaliif simatan jechuu saniin shakke malee anaatu shakke malee bar kifaan hin jenne bar akkas kifaan hin jenne jedhitillee hin jenne haadha qalbiin haadhaatu qalbiin haadha yoo maaliif deemti naawuu kophaa dhiistee takkaa gadi hin baane har'a maaliif deemtee hoo maaliif ijoollee as argitee fi hafti jee anaatu dhiiroo fiidiyoo san laaltee jee shakke malee kifaayaan bar ziyaarumaaf shamsii bira kuttee barjadiit quban qabdu akka dhufaanis quban qabu. Way rabbiin gaa isiis rabbiin onaa wannatti rabbi haa qabu bakka khayrii rabbi haa qabuuf mana odaa jala rabbi haa qabuuf jettee oromoon gisee namni baddee laakiin ammoo yoonii fi gartee ganda kifaayaadha ganda shamshii jiraatte atis kophaatee jirta dhugaadha rabbi rahmataa godhuuf eegaa haayaat amrii taate isaanuma booda isuma booda shamshiis kannite kophaatee jirta ilmaan danuu sibila jiru kanaa fi gartee
hojuma adda kana qabdaatiis yaa bo'atis akkuma kee kana laalee ati garaan keetis na diifa qulqulluudha ijoollee tanaas bikka dhaltee bikkaan geesse taanis kakkannattee taanis gartee ga'aati almuhiim mawduu hunda keessa baatee as geesse kifaaya tanaas dhabuu gurbaan dhufee dhabuu tanaas rabbi haa laaffisu du'aayin teetuu ammaan tana onna gooti shamshii bira jiraannaan mana odaa jetti qabamte mana odaa qabamtee jirti waa kan rifadhee an dhiiroo harri isii kutte ijoollee sibira dhiiftee tanaa ijoolleen sibira jirti ijoollee sibira dhiiftee wanna ta'u kanaa ijoollee kusan fuutatuma kuttee bar kootu obboleessaan itti godhi qaraatiin rakkisee baatuufiti jennaan ijoollee itti kanniteeti ifi hafte bar ijoollee ala buluu sana hin ayyamuani ijoollee itti kanniteeti ifi hafte achirratti dhiiroo fiidiyoo sana gartee jee shakkee malee bar hordoftoota keenya haadha alii haadha hayaat rabbi rahmataa godhuufi haadha kifaayaa haadha akkasitti ijoollee rabbi maashaallah ijoollee hedduu rabbi kanneefi akkasuma ijoollee akkoo taatuufillee hedduu kifaayaa isii bira jirti ijoolleen lamaan kun viidiyoo isinii martee jirti ijoolleen akka isii bira jirtuusi kanaafin dirmachuu ollaadha kan yeroo hin qabne gaa ani fiifuu yeroo dhabaafin viidiyoo isinii marutti hin jirre dhiyoo tana daawwattoota keenya kanaafin dirmachuudhaan dhufe insha Allah si cinaa dhaabbannaa si cinaa jirra wooma hundaafuu woonni biraa as keessa dubbiin jiraattellee walumaan akka ollaatitti Allah janiiti ollaa jani waan jiraa walumaan gaggeessina gurbaas ni simatta gurbaas akka ajaa'ibaatitti gartee way aara dhiiroo inni sitti Mustafaanoo maal jedhaa isaanisa Mustafaa fi Kaamilaa jechuun cinaa qaama keenyaa cinaa akkuma dubra keetiin ilaalta akkuma jedhiit ilaalutti ilaala homaa miti isaan simachuun homaa miti nagayaan fardiin nagayaan dhufuudhaas nagayaan as gahee alhamdulillahi biyyaa faqa isaaniitis tokkuma kaleellee kun Mustafaan gaa akkuma simatetti fideellee dhufe kaamera maraan isaa Mustafaadha ture waliin dhufan guyyaa arbaa guyyaa salaasaadha borullee kamisa gaa arbooma jidduu ollee salaasa dhufanii kamisallee gaa wajji dhufan wajjiin viidiyoo marree uummataaf kan daawwattoonni akka rabbashamne dhiyeessina. Daawwattoota keenya asumaanuu akka rabbashamneedha. Inshaallah itti dirmanne namni harka tokkorra lama wayyaadha. Namni gizee walitti dirmatee furmaata tokko haaya. Rabbi furmaata haa kaa'u. Waan guddoodhaa asii miti tuni gartee gaawuma wanni dhaatiin yaada akka isinitti hin taane. Anis kanumaan dirmachuudhaan dhufe. Isinis warri ollaadhaa dubartoonni karaa kiyyaatiinis hundi keessanuu gaanis himattanni argitan yaada warra keessanii kan warra keessan dhaqee dhufees gaa jedhi ni jira ni gaafattan biyya teessan dhaqee dhufee akka namni Itoophiyaa dhaqee dhufetti gaa namni biyya tana jirru hedduu biyya teenya yaanna dhuftanitti gaa wajjiin qabaatanii wajjiin teessanii wajjiin bashannantanii dhufeeti sugu dadhabbii baafatee laamana keessatti illee dhufee isin lallaala waan takka hin yaadinadha. Inshaallah asumaanuu galatoomaadha daawwattoota keenya irra bashaminaadha kanaaf nuti anillee gartee haadhaalii bira dhufeetiin isii viidiyoo maruu jirtu dhufeetiin gartee anis cayaatiin dhufee qubaa hin qabu viidiyoo maruu tana maal irratti kifaayaan eessa kuttee anis isa daranii yaadee dhiiroo rifadheetiin cayaa dhufe kanaaf daawwattoota keenya wanni takka tataan jirtu walumaan tasgabbeessinee walitti dirmannee tamaa hunda gaggeessina kanaaf nagaan nu turaadha gurbaa asuma boruu kana boruma tana simanne akka ajaa'ibaa kanatti namu dhuftanii isa laaltanii gartee waan Itoophiyaa waa biyya keessanii hunda wani yaadallee wal baana warri dhufu hawwii qabdanii gaa balballi keenya isinii banaan isiniin jaa hedduu waliin agarree addaanii turre viidiyoo wal duraa duubaan isinii dhiyaatti kifaayanis waan rageessuun isiniif dhiyeessina piraankiidhaa fi maarroo sipiraayisa osoo hin taanetti isiniif dhiyeessina waan dhufaa hundaa waan takkallee yaadinaadha. Viidiyoo wal duraa duubaan aanaa ta'e isinii dhiyeessitu. Akkuma isin nu agartanii haadha alii nama qaalii nama jabaa nama biyya kana keessatti gartee ilmaan kakkannatee ilaa as gahee jiru biraan jira ollaadha dirmachuu itti dhufeetiin gartee viidiyoo jadi ilaalee kifaachi dhaqeetiin dhabeennaan irrifadhee dhufee haati alii kun ogizii jettu bara obboleettitu azuumee waa karuun dhayine akkana ta'ettu taate waa akka irrifadhee dhufee miti namni gaa waan shakkiidha wanna jiru dhaqanii miilaan wal bira dhufanii kan wal baruun tun waan guddoodha. Dhageettirra harkaadha jeetiin ce'aa dhufe kanumaaf
boruu fi iftaanis viidiyoo wal duraa duubaan isin hin geenya bakka isaan irra ga'an dhabamuun isii halaxamoo aarteeti moo nagayumaaniif sapiraas godhuudhaaf immoo waa hunda boruu amma